Nyaadhu liqibsi. Video raabelta moo? Dafee. Walqabamaa akka fuunee irra jirtu hordoftoota seenaa suubii har'a keessummaa addaa tokko qabadhee jira. Qashii ijoollee Oromoo wajjin jirra. Sabboontota Oromoo wajjin jirra. Akkas fakkaata mana nyaataa aadaa Oromoo kiilolee jirra. Iddoo baay'ee nama hawwatudha. Ijoolleen Dubaay jirtan kotteetii bashannanaa. Fakkaanna kottaa bashannannu waliin.